afaa firaashii jechuudha. Firaashii 5 fi tiraas carqii 18 fi tiraasii 6 jechuudha. har'a afaa kanaan hin afne waan ta'eef seeraan itti nagalchanii hin jirani. Ani carqii firaashii kana wanti ani bal'isuu fi yeroo irraa baasaniif zippiin akka sirri bal'atuu fi firaashiin ati bittu kamii warri jettanii na gaafattan firaashii kana jechuudha kinoo. Firaashii nu binnu firaashii kana jechuudha. Akkasuma tiraasiin kun kan irraa hafe akkasuma carqiin tiraasii kunillee kan irraa hafe jechuudha. Akkuma isin argartan kana jechuu kana fakkaata kinooti. Tiraasiin isii tiraasii 18 akkasuma firaashiin isiillee firaashii 5 fi tiraasii 6 akkuma isin argartan kana jechuudha. Maashaallaadha. Sababaan firaashiitti bal'iseef jecha carqiitti bal'iseef jecha akkaataa itti godhan sirriitti itti hin goone beekaa bal'isee bareechisanii itti hin goone jechuudha. Sababa saniif akkana godhanii namoonni bitachuu barbaadanii fi namoonni jechuu barbaadan jedhaa suniin jedha. Akkana fakkaata jechuudha. Kana qofaan osoo hin taane karaa biraatiin illee barbaadan jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama arga fuune jalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatu. Ashama arga fuune isinin jedha. Warroonni kiristaanallee amantii fi kutaan osoo adda hin qoodin kan biyya keessaatii fi kan biyya alaallee nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatu isinin jecha har'allee viidiyoo biraa qabadhe isin dhufee jira. Viidiyoo kiyya kana akkuma seentaniin laayik na godhaa isinin jedha. Saabskiraayib laayik sheer gochuudhaan akka sirriitti na laallamuu na taasisaa isinin jedha. Na jajjabeessaa har'allee viidiyoo biraa qabadhe isin dhufee jira. Ka afaa firaashiiti jechuudha. Kana xiqqooma isin foraabee ergasii booda sagalee irratti qabachuu fi namni biraa na waraabuuf jechuudha. Baay'ee isin foraabuu baay'ee muddamaa jira jechuudha. Nama biraatiif makiinaan balbala dhaabbatee na eegaa jira. Akkasuma burcuqqoo warqaammaa kana jechuudha. Yoo jaalattan ajajadhaa isinin jedha. Gatiin isaa birrii 2300 jechuudha. Haarawaa taawwanii as dhufte waan ta'eef maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Beektiraasiillee kan isin argitan kana beektiraasii garaa isaa kana keessa wajjin jechuudha. Tiraasii meeqa ho'itan qara 450 bitaa turre amma garuu gatii dabalanii jiran jechuudha. Nu qara 450 bitaa turre jechuudha. Ispoonjii garaa keessa qabatee carqeedhaan walirra qabatee jechuudha. Akkasii bitaa turre jechuudha. Warroonni barbaadan ajajadhaa isinin jedha. Akkasuma meeshaa kana qofa osoo hin taane meeshaalee biraallee warroonni barbaadan kararii isaallee kararii biraatiin yoo feetan jechuudha. Akkana fakkaata isinin jedha. Namoonni jechuu barbaadan illee jedha. Firaashiin ati bittuu firaashii kamii warri jettan kinootii duratti illee akkasii isin mul'ise ammallee akkana asuudhee isinitti mul'isaa jira jechuudha. Asin laaltanii fi firaashiin an bitu kana jechuudha. Firee tokkochi isaa duraan 2000 ture amma 2000 fi 100 bitaa jira jechuudha. Hanga 2000 turee jira jechuudha. Duraan qaata keessa 2000 amma 2000 fi 100 haga bitu eegalle baay'ee turee jira jechuudha. 2000 fi 100 binna firee tokkocha firaashii wayiillee hin badee jira jechuudha. Henjuru ajajaan namni beekan qofti namaa fida jechuudha. Inni sin birri 1600 jira jedhanii qara amma wallahi hin beeku. Namoonni barbaadan isallee ajajachuu hin dandeettan. Kwaalitiinni isaa kana caala. Ammoo inni kunillee firaashii babarruu sanneen osoo hin taane firaashii kwaalitiidha. Garuu isan gahu akka dhugaa ol himu wayyaa ittaansee ammoo carqiin firaashiillee kinoo kana jechuudha. Namoonni barbaadan ajajadhaa ittaansee rakabootu illee isuma isin argartan kana dimlaayitiidha birraammaadhaani warqaammaan dhumee jira jechuudha. Warroonni warqaammaa naan jettanii ammaaf warqaammaa hin argu amma birraammaa qofa bitaa jirra jechuudha. Wanti hundi isaatu tokkoma garuu kararii birraammaa fi warqaammatu garagaraa alatti jechuudha. Akkana fakkaata jechuudha. Akkuma isin argartan kana gatiin isaa meeqa jechuun keessaan hin oolu. Carqiin firaashii gatii isa garagaratti nu himu warroonni jettan garagara isin himuuf qophaa'ee dhufee jira jechuudha. Carqiin firaashii tokkochi jechaadha. Carqiin tokkochi 2000 fi maannoo 1300 jechuudha. Carqiin firaashii 1300 jechuudha. Tiraasiin carqiin tiraasii birrii 600 jechuudha. Carqiin firaashii meeqa? Carqiin firaashii 1000 fi birrii 300, firaashiin 2000 fi 100, carqiin tiraasii birrii 600, tiraasiin garaa keessaa 500 200 fi 50. Ifa manirraa taa'ee sabooyi hundongora akkasiin galu fira deebisanii hima. Firaashiin ispoonjiin jechuudha kan bitaa jiru kun 2000 fi 100, carqiin firaashii 1000 fi 300, akkasuma carqiin tiraasii birrii 600. Tiraasiin ispoonjiin garaa keessaa orijinaalii furdaa sanii yoo ta'e 250. Kuuwwan hin qannasa jechuudha. Kwaalitiidhaan yoo ta'e jechuudha. Inni darajaa 3 jira. Wanti isin galuu qabu tiraasiin kun darajaa 3 jira.
kadhibba lamaatti tura kadhibba shantamaatti tura kadhibba lama shantamaatti tura ittaansee rakabootiidha rakabootii kana hin beektanii akkuma isin beektanii jechuudha gatii isaa illee meeshaa isaallee beektan inni birrii kuma afur jechuudha akkuma jirutti itaansee as biratti burcuqqoo warqaamaadha burcuqqoo warqaamaalleen birrii kuma lamaa fi dhibba sadii isiniin jedhee jira jechuudha akkuma isin argartan kana tootaalii isaallee barbaadan asumarraa haga barbaadanii walidha jechuu barbaadan deetan nam tokko tiraasii sadii barbaada tiraasii sadii fi firaashii sadii fi tiraasii sagal barbaada birriin isaa meeqa namaan jedhani tiraasii firaashii afurii fi tiraasii sagal barbaada birriin isaa meeqa namaan jedhan herreega dhaasumarraa jechuudha firaashiin meeqa isiniin jedhee 2100 carqiin firaashii 1100 carqiin tiraasii birrii 600 ispoonjiin tiraasii 250 lammaffaa yoo barbaadan 200 sadaffaa yoo barbaadan 550 jechuudha akkana fakkaata rakabootiin birrii 4000 jechuudha meeshaalee isaa saarvisii ofirraa qaba kayxaan ofirraa qaba mandajaa ofirraa qaba kajabana irra ta'u ofirraa qaba birrii 4000 jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa suniin jedha meeshaan obboleettii teenya akkana fakkaata meeshaa aadaallee qabdi meeshaan aadaadha meeshaa aadaa qabdi guutuu isaa qabdi jechuudha innillee hin baanee fi garuu isin waan burgalaa jirtuu fi aschokaayii akka geessuuf nagaafatte jechuudha tamtaman akka geessuuf nagaafatte hada abbaa geessinaaf jechaadha akkuma isin argartan kana isinillee yoo barbaadani ajajaadhaati bakka isin jirtanii fi akka biyya isin feetan irratti isiniif hinna jechuudha diizaayinii kana diizaayiniin isin filatte isinillee diizaayinii biraa yoo filattan diizaayinii isin barbaadan saniin isin hojjechisne jechuudha kanammoo obboleettiin keenya waan filattee fi diizaayinii isin filannoo isiitiin akkaataa isin filatteen hojjanneef jira isinillee kam isin filattan isin hojjanne jechuudha ittaansee as biratti sufraa margaati jechuudha sufraa margaati jechuudha sufraa margaa kanallee jechuudha isinitti mul'isaa innillee jiddu galeessan jechuudha xiqqaan kana gadi hin jira inni kun garuu guddaadhaan guddaan kun birrii meeqa birrii 2000 bitame binne jechuudha kun inni kun guddaadha 2000 binne ka 2000 gadi illee hin jira namoonni bitachuu barbaadan isallee bitachuu hin dandeettan isiniin jedha viidiyoon kee har'aa kana fakkaata yoo jaalattan subscribe godhaati keessan na dubbisaa isiniin jedha yoo jaalattan sun taane isin subscribe like share gochuun hin raaffatina yoo jaalattan keessan dhuftanii na dubbisuu hin raaffatina isin jedha isin jaaladha isin kabajaa umrii na dheeradha